Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatti fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Taansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti nu wajji turuun itti bohaaraan affeerraa kenna kun Biiftuu Oromoodha keessanii jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuun hin dagatina kallattii garmatta duree oduu amma qabaddetti yeroo dabru oduun jalqaba. Magaalaa Finfinneetti guyyaa boruu jechuun bitootessa 2018 irraa eegalee taarifni gatii geejjibaa haaraan hojiirra oola jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduun itti aanu humna qilleensa Itoophiyaa hanqinni meeshaa dhiyeessii isa mudatuun dhagahamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisee meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkate injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaatti opereeshinii guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatan jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu biyya alallee qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Magaalaa Finfinneetti guyyaa boruu jechuun bitootessa 2018 irraa eegalee taarifni kaffaltii tajaajila geejjibaa haaraan hojiirra oola jedhamee jira. Biiroon geejjiba magaalaa Finfinnee gurgurtaa qinxaaboo boba'aa irratti sirreeffama gatii taasifame hordofee taarifa tajaajila kaffaltii geejjibaa fooyyessuu beeksisee jira. Gatiin kaffaltii taarifa haaraa wiixata boruu bitootessa 2018 irraa eegalee hojiirra kan oolu ta'ulleen ibsamee jira. Daballiin gatii taasifame geejjiba awutoobisii magaalaa dabalatee konkolaattota tajaajila geejjibaa kennan minibaasii, miidibaasii fi baajaajii kan ilaallatu ta'uu biirichi beeksisee jira. Qaamoleen tajaajila geejjiba uummataa hundi miira tajaajiltummaan hawaasa akka tajaajilan kan hubachiisan biiroon geejjiba magaalaa Finfinnee kanneen taarifa kaa'ameen ala fe'an yookaan immoo daballii gatii taasisan yoo jiraatan lakkoofsi bilbilaa 9417 irratti bilbilus ta'e lakkoofsa konkolaataatii fi sa'aatii qabachuun qaaman argamuun eeruu kan danda'amu ta'ullee ibsee jira. Gatiin taarifaa kun kan dabalame sababa gatiin boba'aa akkuma addunyaatti lola baha giddu galeessatti Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan Iraan irratti bananii wal qabatee gatiin boba'aa waan dabaleef jedhamee jira. Daballiin taarifaa taasifames birrii 5 hanga birrii 20tti akka ta'e ifoomee jira. Godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa Tolee Gandaa Tumeeyyaayyaa Shankoraa keessatti waraanni bilchiginnaa gaafa bitootessa 13/2026 manguddoo ganna 65 olii maqaan isaa Sooressaa Warquu Dabalaa jedhamu badii tokko malee ilma keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun gara jabina hamaa ta'een rasaasa itti roobsanii ajjeesuu jiraattonni gandichaa himaniiru. Manguddoon uummata naannichaa keessatti akkaan jaallatamummaa guddaa qaban kun kan loltoonni bilchiginnaa kabajaa lubbuu dhala namaaf hin qabne ajjeesanii reeffa isaallee qe'ee maatii isaarraa fageessanii gara gandaa Basii Biliidaa iddoo addaa Burqaa jedhamutti gatuun ifoomeera. Oduu saamichaatiin immoo gandichumatti haadha ilmaanii nama maqaan ishee Aadde Aliimaa Ibsaa Hundee jedhamtu jala maallaqa qarshii 320 akkasumas xaafii kuntaala 4 jalaa saamuu jiraattonni bakkichaa dabaluun ibsaniiru. Dabalataanis dargaggoo maqaan isaa Abdiisaa Urgeessaa Darsee jedhamu jalaa ammoo sangaa qarshii 150 ol bituu danda'u tokko, xaafii kuntaala 8, shumburaa kuntaala 4 fi re'oota 3 dabalatee badii tokko malee sababa oromummaa isaa qofaan yakkuun loltoonni gidiraaf bobbaafaman saamicha hamaa kanneen irratti raawwataniiru jechuun jiraataan naannichaa nageenya isaaf maqaan isaa akka heeramu hin feene tokko qaqqabsiiseera. Aanicha guutummaa keessatti sarbamiinsi mirgoota namoomaa kan duraanii caalaa hammaachuu ifoomsuun gochoonni waraanni faashistii Abiy Ahimad raawwachaa oolu abdii kutannaan guddaan kan irraa mul'atu waan ta'eef humna hidhatee isaaniin lolu dura dhaabbachuu dadhabuun uummata meeshaa hin qabne irratti roorrisuu jabeessanii jiru. Humni qilleensaa Impaayera Itoophiyaa ajajni isaa olaanaa Heedkwaarter magaalaa Bishooftuu keessatti kan argamuu fi dameewwan isaa magaalota kanneen akka Dirree Dhawaa, Baahir Daar akkasumas lolli Itoophiyaa fi Tigraay waggaa 2 ture osoo hin eegalin dura magaalaa Maqalee keessatti bu'uura hundeeffachuun dantaa dhuunfaa isaaniif EPRDF itti fayyadamaa tureera. Babal'achuun
hundeeffama xiyyaara lolaa kanaan walqabatee gareen bu'aa qabsoo bilisummaa Oromoo butuun aangootti ba'e Bilisiginnaan barcuma aangoo siyaasaarra of tursiisuuf jecha yeroo dhiyoo asitti kallattii lixaatiin naannoo Benishaangul Gumuz keessatti garee RSF tumsuu fi uummata Oromoo godina Matakkal keessa jiraatan irratti ajjechaa jumlaa taasisaa kan jiran jabeessee itti fufuuf karaa tika olaanaa waraana Bilisiginnaa kan ta'e Jeneraal Geetaachoo Guddinaatiin magaalaa Mangee keessatti hundeessaa akka jiran Reuters gabaasee ture. Haa ta'u malee erga Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uun Iraan irratti lolli labsamee booda humna qilleensaa Empaayirattii keessatti hanqinni garaagaraa mudatee akka jiru hojjettoonni dhaabbatichaa kutaa garaagaraa kanneen akka baallee dhaabbataa Fixed Wing, xiyyaarota lolaa fi geejjibaaf kan oolan kanneen akka MiG-23, MiG-21, MiG-24, S-27 oomisha Ameerikaa Boomber kan ta'anii fi L-39 Antonov dabalatee geejjibaaf kan itti fayyadaman akkasumas xiyyaarota baallee sochootuu kanneen akka MI-8, MI-17 helikooптara geejjibaa akkasumas MI-35 boomber kan ta'anii fi kanneen biroo yeroo dhiyoo kana Arabootatti lafa Oromiyaa gabbataa gurguruun kan argatan YK-130 dhaabbaticha keessatti Arabootaa fi Chaayinootaan shooppii mataa isaanii hundeeffatanii lammiilee biyya keessaa irraa ugguruun suphaa xiyyaarotaa hojjechiisaa akka turan hojjettoonni dhaabbatichaa kutaa Fixed Wing fi Rotary Wing addeessaniiru. Dhaabbaticha keessatti namoonni kanneen akka Beelaarusii fi Yuunaayitid Arab Emireet karra seensa dhaabbatichaatti kan aanu waajjira ajajaa taasifachuun dhaabbaticha hoogganaa kan jiran yoo ta'u kutaa suphaa xiyyaaraa kan Rooterii fi Fixed Wing meeshaalee jijjiirraa ispeer paarti alaa galchuun diroonota bifaan xixiqqaa yeroo dhiyoo alaa galchanii fi Baayirektar 2B2 oomisha Turkii dukkaana tolfachuun suphaa kan turan yeroo ammaa kana hanqina dhiyeessii meeshaalee fi yaaddoo haleellaa Iraan biyyoota baha giddu galeessaa irratti geggeessaa jirtuun hojichi harkifatee akka jiru hojjettoonni kun himaniiru. Bifuma wal fakkaatuun dhaabbatuma kana keessatti yeroo bulchiinsa EPRDF Meetek jedhamuun kan waamamu amma immoo murna Bilisiginnaatiin Air Force jalatti kan argamu naannoo workshooppii UAV keessatti hojiin qorree akka jiru keessa beektonni eeruun tooruma kana bakka Fiber Shop jedhamu cinatti Chaayinoonni diroonii suphanii fi boombiiwwan TNT diroonii mirkaneessaa turan lolli giddugala bahaa osoo hin eegalin ayyaanaaf gara Chaayinaa Beejingitti deebi'uun wal qabate haalli nageenyaa rakkoo keessa galuun hojichi dhaabbatee akka jiru keessa beektonni ni himu. Dhaabbata kana keessatti lammiilee Empaayirattii irra uggurri hojii kaa'amee itti fufee akka jiru hojjettoonni eeruun keessaayyuu hojjettoonni siiviliin miidhaa hamaa jala akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Baha Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 3 iddoo addaa Waachaa jedhamutti waraanni sirnichaa torban darbee keessaa barataa maqaan isaa Firaa'ol Maarii jedhamu badii tokko malee rasaasa itti roobsuun madeessanii jiraachuu maddeen himanii jiru. Akka maddeen himanitti Firaa'ol barataa kutaa 9ffaa fi umriin isaa ammoo 17 yoo ta'u badii seeraa tokko malee sababa oromummaa isaa qofaaf yakkisuu kanneessaan kun irratti raawwatamuu dubbatu. Kana malees magaalicha keessatti saamichi ulfaataan maqaa kaffaltii gosa garaagaraatiin ergamtoota sirnichaan jiraatota irratti raawwatu haala duraan barameen olitti jabaatee ufee jiraachuu maddeen itti dabaluun afeeranii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Lola har'as bakkoota garaagaratti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummalleen lola gaggeeffameen wal qabatee akkasumas sakattaa gaggeessaa jiruun milkaa'aa jira jedhee jira. Haaluma kanaan tibba kana lixa Oromiyaatti aanaalee garaagaraa keessatti fufteedhaan haleellaa raawwataa tureen injifannoo argatuu beeksisaa kan ture waraanni bilisummaa Oromoo har'as lixa Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraan hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. BKM tokkoo fi AKM 15 ol irraa hiikkatu kan beeksisa waraanni bilisummaa Oromoo loltoota hedduus madeessuun hedduus addunyaa kanarraa godaansuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isiniin geenyu ta'a. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Ganjitti guyyaa kaleessaa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuuf injifannoo irratti argatu isiniin geennee turre. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo achuma lixa Oromiyaa aanaa Ganjitti barraaqa mooraa waraana mootummaatti itti seenuun haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon nu ga'ee jira. Akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra.
aanaa Ganjiitti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota diinaa adabuu beeksise. Jajjabeen wabii saba cunqurfamaa waraanni bilisummaa Oromoo har'a bitootessa 14 2026 godina lixa Wallaggaa aanaa Ganjii ganda Didibbeetti mooraa seenuun humnoota weerartuu bilisiginaa irratti tarkaanfii fudhachuun hedduu du'aa fi madoon adabee tokko fayyaatti meeshaa waliin qabee kaan ammoo mooraa keessa baqachiisee baasuu gabaasni ajajaa waboo onichaa qaqqabee ni ifoomsa. Oduu biyya alaatiin lolli baha giddu galeessatti qindoomina Ameerikaatii fi Israa'eliin Iraan irratti gaafa guyyaa 15 har'aa jalqabe itti fufuun har'a guyyaa 15ffaa isaa lakkoofsisee jira. Ameerikaa fi Israa'el qilleensarraan haleellaa Iraan irratti raawwatan cimsanii itti fufanii kan turan yoo ta'u Iraan immoo qolachuu fi deebiftee haleeluudhaan haleellaa haaloo ba'uu cimsitee kan itti fufte yoo ta'u misaa'iloota gara Israa'elii fi biyyoota garagaraatti darbatuudhaan haleellaa raawwataa turteen biyyoota 12 ol irratti miidhaa dhaqqabsiiftee jirti. Datti immoo Israa'el irratti haleellaan misaa'iloota raawwataa jirtu magaalota Israa'el hedduu irratti miidhaa dhaqqabsiisee jira. Keessattuu guyyoota 3 darbe kana fufteedhaan haleellaan magaalota Israa'el irratti raawwataa jirtu. Misaa'ilota haaraa gargaaramuunii fi misaa'ilota kana ittisuullee rakkoo kan ta'e akka ta'e kan gabaafamaa jiru yoo ta'u haleellaa halkan edaa qofa raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 100 ol kan madaa'an yookaan kan miidhaman ta'uun gabaafamee jira. Lola Israa'el waliin itti seente kana keessaa ba'uun itti ulfaatu kan itti mul'ate Ameerikaan lolli kun gara mariitiin akka xumuramu dhiibbaa godhaa kan jirtu ta'ulleen maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Akkasumas Iraan hulaa Hormuz cufuun wal qabatee hulaa Hormuz yookaan immoo Hormuz of Strait bansiisuudhaaf biyyoota garaagaraa gargaarsa gaafattee jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sanbata kaleessaa biyyoonni hedduun doonii waraanaa erguun daandii galaanaa Hormuz akka banan ibsuun biyyoota kam akka kana godhan garuu bal'inaan hin himne. Biyyoonni hedduun keessattuu kanneen yaaliin Iraan daandii galaanaa Hormuz cufuun miidhaan irra ga'e doonii waraanaa erguun Yuunaayitid Isteetsi Ameerikaa waliin ta'uun ulaa kana banuu fi nageenya qabatee akka turuuf ni ergu jechuun Tiraamp barreeffama tiruu sooshaal irratti barreessaniiru. Tiraamp Chaayinaan, Faransaay, Jaappaan, Kooriyaa kibbaa, Biriteenii fi kanneen biroon gara naannoo sanaatti doonii akka ergan abdii qaban dubbataniiru. Yeruma kanatti Ameerikaan qarqara galaanaa irraa boombiitti darbatti akkasumas doonii Iraan bishaan irratti itti fufiinsaan dhukaasaa jirti jechuun barreessan. Waayit Haawus biyyoonni doonii erguuf walii galanii jiraachuu fi dhiisuu isaanii irratti yaada kennuudhaaf gaaffii dhiyaateef atattamaan deebiin kennine. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.